Jaarsi kiyyaa obboleettii tiyya fuudhaaf gaafate. Wanni kana caalaa na aarse garuu abbaan kiyyaa hayyamuu isaati. Arras seenaa barumsa guddaa qabduun isinii deebi'ee hordoftoonni kiyyaa hanga dhumaa na waliin tura. Maqaan kiyya Safiyyaadha. Yeroo umriin kiyya waggaa 17 mucaan tokko na jaalatee ganda keenyarraa na kadhate. Innis nama qabeenya qabuu fi nama bifa bareedduu qabu. Nama dubartiin hundi hawwitu ture. Anis intala bareedduun ture. Achiin ganda keenyas gammachuu guddaadhaan sargii ajaa'ibaa ta makiinaan karaa guuttee nu godhanii na kannan. Mucaan kun magaalaan inni jiraatu ganda keenyarraa fagoodha. Guyyaa manatti na galfateerraa waliin jiraachuu eegalle. Akkuma inni isin jee qabeenya gahaa qaba. Bifas bareedduu qaba. Garuu haalli isaa akkaan fokkotaadha. Akkaan ulfaataadha. Haalaan wal jinquu turre. Mana keessatti akkuma sarraatanyaa akkuma gabra isaa na ajajata. Yoon waan inni barbaadu godhuufi baadhee natumaa na jinqaa. Faallaa kanaa gisee warra keenya bira dhiinee malaayikaa amalli isaa malaayikaa fakkaata. Warri keenya akka malee isa jaalatan. Waan na caalaa isa jaalatan na fakkaata. Innis warra keenya akka malee kabaja. Waan isaan barbaadanis osoo isaan hin gaafanne guutuu godhaaf. Yoona mucaan kun akkasii yaaddan kanaa miti jeen nama nanani. Bultiin akkanuma ati ijoolledha. Ni bartaa obsinaan jaanii. Na dhaga'uu didanii. Giseen handeessee kara mana isaanii deemee itti na deebisanii. Osuma haala kanaan jirru ilmaan lama waliin arganne. Mucaan kun akkuma isin jee qabeenya qaba. Qabeenyi isaatis akkaan guddaadha. Makiinaa hedduu qaba. Warri keenyas qabeenya isaa kana akka fedhanitti ittiin jiraatanii. Innis dhugaa dubbachuuf akka ilma isaaniitti itti facaasa. Ani immoo mana kiyya keessa akka sarraatanyaa nutumamaa lolamaanii hin jiraattu. Giseen akkana jee maatii tiyyatti himadhe. Qaama kiyya illaa giseen agarsiise. Obsi qabeenya isaa si bira kutee nu jiraachisu jira. Yoo hanga kan obsite maal qabanaan jaanii. Namni na dhaguu takkuma hin jiru. Boodarra obsa fixadheetiin ilmaan san dhiisee baduu murteessee ilmaan isaarra dhiisee jechuu. Yoon ilmaan kanarra dhiisee deeme tarii gatiin kiyyatti dhaga'amuun mala jeetiin deeme. Na barbaada jeetii yaade garuu gonkumoonni na yaadin taane inni inuma nan barbaanne obboleettii takkan qaba tanarraa sadaffaa dhalatte akka malee bareeddii umriin ishiitis ijoolleedha. Eegeetiin dhabe idaa inni obboleettii tiyya tanaa wajjin jaalala eegalee jira. Ilmaan kiyya guddisuuf mana isatti galtee isaa wajjin jaalala ajaa'ibaa keessa jiranii. Giseen kana dhaga'u bakkan badeerraa dhaqeetiin obboleettii tiyyaan rabshaa walitti dhaabee ati akkamiin na duubaa kana daleete isheenii lolee gubadhe. Ishiin sanaan maal godhinaan jetta seetu dhiisee deeme barwaan ati dhiistee deemte ilmaan keetiif jecha nasi galinaan jette. Achi boodarra lola keenya jidduu seenee ani sin barbaadu Safiyyaa seekuun barbaada ati yeekamtee jirtanaan jee. Maaris hogguma sannaa kannee ati ammaan booda jaartii xiyyaa mitinaan jee na biraa deeme. Wallaahi duraan caalaa nan dhaga'ame akka maleen boohe. Mucaan kun dila waan kan hunda na godhu kana maatii xiyyaa wajji hariiroo gaarii walitti qaba akka ilma isaaniitti jaalatanii. Anis waan hin godhu dhabee kara mana maatii xiyyaa deeme. Bultii bareedduu harka keetiin ibsa balleessite naan jaanii. Naaf hubachuu hin dandeenye. Osuma haala kanaan isaanis waanaan jaanii mana kan keessa osuma wajji jiraadhu. Turtii ji'a takkaa booda jaarsi kiyya kun manguddoo mana keenyatti argate. Manguddoon tun ana galchuu deemti waliin nu araarsuu deemti jee osoo hin taa'u obboleettii xiqqoo kadhachuu dhufne ja'anii. Uumaan tiyyatuun xiqqoo na hubatti. Kanarratti rifattee eenyuuf kadhachuu dhuftan jetteeni. Jennaan jaarsa intala tante hangafaa haa turee fi ja'aniini. Uumaan tiyyas akkamitti ta'a? Inni jaarsa obboleettii ture kun waan ta'uu miti jettee lolte. Abbaan kiyya garuu faallaa kanaa inni ilma kiyya ture. Miyyoon hayyamnaan an hayyameetiin jira jee. Akka malee qalbiin kiyya na cabee. Amma natti dhaga'ame. Obboleettiin tiyyas abbaa kiyyaatti hayyamnaan ani heerumuun barbaada. Obboleettiin xiyyeeffiif jibbitee jalaa deemte. Garuu immoo nama biraa ilmaan obboleettii xiyyarraa fuudhurraa anumsitti heerumuu wayya jettee tole jette. Maaliin isiniin ja'a? Osuma mana warra keenyaa jiru sargii xiyya san caaltu godhatanii abbaa manaa kiyyaaf obboleettiin xiyya wal fuudhan. Achi booda obboleettiin xiyya sun jaarsa kiyyaa wajji jiraachuu eegalte. Hogguu laalu garuu jaarsi kiyyaa ishii wajjin nagaan jiraata. Akka kiyyaa sanii miti ni kunuunsa. Ishii akka ishiin feetetti wajji jiraata. Miidhaa inni na miidhisan akkuma jirutti ta'ee saniif jecha jibbee garuu maatiin xiyya akkamitti obboleettii xiyya jaarsa kiyyaaf kannanii diina nu godhan jee baay'een aare. Maatii xiyyas hin fedhu. Amma irraa deemee naannoo biraatiin jiraadda. Isaanis dhaqee ilaaluun fadhu. Yeroo yaadadde hunda isaantu kana hunda na godhe jee natti dhaga'ama. Mee as biratti badiin teenyuti. Tiyya moo abbaa manaa kiyyaati moo maatiiti. Isin maal jettanii jette obboleettiin ta'e.
kanan gammaana dhaggeeffattaniif galatamaa. Baay'ee.